Tolee kam jirtu paartii 3 baayoloojii kutaa 9 boqonnaa tokkoffaa walitti deemnee jirra 1.5 the light microscope hajoon. Objectives: at the end of this section the student will be able to handling the microscope, using the microscope, use the microscope wantoota kana akkuma beekamu beeku qabnaa jechuudha. The most microscope have several different powerful lenses attached to them. Microscopiin irra caalaan leensii dandeettii garagaraa qabu qabaachuu akka isa kanatti jechuudha. Amma leensonni isa kana paaworii garagaraa qabaachuu kaan 40x kaan 100x akkas kana jechuudha. Okay. Leensota garagaraatti qabaachuu dandeettii garagaraa walirra babal'isee mul'isuudhaaf dandeettii kan garagaraa qabu qabaachuu. Allowing the viewer to inspect content more than 100 times it is actually size. Size inni bal'isee mul'isu kan garagaraa kan qabu. Biology as modern science would not exist without the microscope. Biology modern jaame tokko biology modern jechuudhaaf dirqama maalii hojii jiraatu qaba? Microscope hojii jiraachuu qaba jechuudha. Microscope alatti biologyidhaan modern science jechuu hin dandeenyu jechuudha. Modern jechuu hin dandeenyu jechuudha. In the good microscopes are essential for day-to-day activity for most biologists. Microscopiin akkasumas maali? Baay'ee meeshaa barbaachisaadha jechuudha. Waan biologistoonni guyyaa guyyaa keessatti hojjetan keessatti. In addition to their important, microscopes are extremely expensive. Microscopiin akkasumas gatiin isaa qaalaadha jechuudha. Therefore, it is very important to know the function of all structure of microscope. Kanumaafuu caasaa fi dalagaa caasaa microscopii dalagaa isaa beekuun hunda dalagaa isaa beekuun maali? Barbaachisaadha jechuudha. Barbaachisaadha jechuudha. In the handle the device properly before we are using it is in laboratory. Kana isa fayyadamna laboratory keessatti kan fayyadamnu jechuudha. When we observe an image under light microscope, light rays are focused onto the image on a microscope slide. Yeroo fi image san laallu image slide irra keenya light microscope jala keenya san laallu ifti focus khajuu isarratti jechuudha. Isarraa kee lightii jala ol ba'u akkuma asirratti agarrutti ifti asirraa kee as keessa dabru slide nuti asirra keenye image irra keenye ilaallu sana irratti focus ta'a jechuudha. Focus ta'a jechuudha. This light which transmitted through the specimen is the microscope by two type of lens known as eye lens and the objective lens jaamatu. Ifni keessa dabaru iftichi keessaan dabaru image light fi eye fi objective lens ka gubbaratti argamu sanii fi ija teenya irratti keessa dabree ija teenya kan qabu ta'a jechuudha. The enlarged produced by two lens. Bal'isee akkatti bal'isanii agarsiisuun leensii lamaan haa ta'u ta'a jechuudha. Produce ta'u ta'a. A compound light microscope magnify is the product of eye and the objective lens. Compound light microscope ka formulati compound light microscope equal to eye lens times objective lens. Lamaan kanaa jechuudha akkana qabata.
A compound light microscope magnify is product of eye in the objective lens. 10 eye space eye piece in the 40 objective lens totally malta 400 tachu. Akkuma reefne kun eye piece da objective lens da total isaadha 400 tachuun compound light microscope akkuma reefne time is equal to light eye piece yookaan eye piece yookaan ammoo eye mega 10 times 440 equal to 100 x tachu. Akkana Allah jechuunas okay akkuma reefnetti eye lens times objective lens mega ta'e 500 oggaasan asin mega guutuu qabna 100 guutuu qabna jechuudha x. Okay akkasumatti dhibba by 10x times 4x 40x kunis mega ta'a 400 x ta'a jechuudha. Kunis meeqaan 10 ilaali jechuudha. 10x kanatti guutanii jechuudha. Kun ammoo as jalatti ilaalaa jiru guutuu isaadha. The part in the function of the light microscope. Caasaa fi dalagaa light microscope is the microscope are generally made up of structural part for holding in the supporting the microscope in the its component in the optical part which are used for magnification the viewing of the specimen image. Microscoping caasaa isatti qaqqabatee jiruu fi microscopeota warroota componentoota gargaaranii jiran isaan irraa maal ta'e meedaappitee jiru partii microscope ilaalu. Part of microscope eyepiece tube, objective lens, arm body tube, nose piece, the adjustment knobs, fine adjustment, coarse adjustment, stage clips, aperture, microscope, illuminator, condenser, isaan diaphragm, base isaan kana bal'ina wajjilaalaa jechuudha. Eyepiece is the part found at the top of microscope and is used to look through the microscope. Eyepiece jechuun gubba microscope irra microscope irratti argamaa jechuudha. Irra microscope dha xarafa irratti argamaa. Isa keessaanii objective san keessa isa keessaanii halaallu ta'a jechuudha. Isa keessaan halaallu jechuudha waan laallu barbaanne san. Okay, it is also named as ocular lens. Akkasumas maal jennaani ocular lens jennaan. It is standard magnification is 10x with optical eyepiece having magnification from 5x to 30x. Qaballisee mul'isee bal'isee agarsiisuu danda'u hanga isatti hanga kumatti hanga 5 hanga 30tti agarsiisuu danda'u jechuudha. Maal wajjin magnification the standard magnification 10x in optical lens meeqa wajjin 5 hanga 30tti wajjin jechuudha. Akkana jechuudha. Guddisuu danda'u optical eyepiece 5 hanga 30tti wajjin guddisee agarsiisuu jechuudha. Eyepiece jechuun eyepiece isa gubbarraa kanaa jechuudha. Isa gubbarraa kanaan eyepiece jennaan jechuudha. Eyepiece tube. Eyepiece tube is the eyepiece holder. Eyepiece tube eyepiece karratti holder ta'ee irra qabatee jirudha jechuudha. It is carry the eyepiece
The eyepiece adjusts the eyepiece just above the objective lens. Eyepiece kun akkasumas eyepiece tuubiin eyepiece objective maal godhee qabata ofirra qabatee kan argamu jechuudha. Gubbaa objective lens irra kan jiru. Gubbaa objective lens irra kan jiru. In some microscopes such as the bicular, the eyepiece tube is flexible and can be rotated for maximum visualization. Microscopeonni muraasni immoo binocular kennu jira. Binocular jechuun eyepiece noobii kana lama kan qabu jechuudha. Lama kan qabu akkasumas naanna'uudhaaf illee flexibility dha jechuudha. Maximum naanna'aa jechuun isin agarsiisu. Eyepiece tube kennuun isa kana jechuudha. Eyepiece tube isa kana jechuudha. Isa kana lama kan qabu maal jennaani? Isa kana lama kan qabuun binocular. Isa kana tokko kan qabu immoo monocular dha jechuudha. Kun ammoo monocular jedhama jechuudha. Monocular jedhama jechuudha. Objective lens. Objective lens are major lenses that further magnify the specimen at the different intensity with multiply object lens. Object lensin akkuma beekamu hedduutu jira jechuudha. Bal'isee agarsiisuudhaaf waan san bal'isee agarsiisuudhaaf dandeettii garaagaraa qaba jechuudha. Objective lensin bal'isee agarsiisuuf dandeettii garaagaraa qabu hundi isaanii. The mostly they have a magnification of power for up to 100 bal'isee agarsiisaa jechuudha. Kana jechuun objective lensin isa kana jechuudha. Inni kun kan garaagaraati. Inni kun 40 dandeettii garaagaraa mul'isee agarsiisaa jechuudha. Isaan kanaan maal jennaani objective lens. Okay, arm is holder connected to all components that function as support for the microscope so that is microscope can be used properly. Arm jechuun jalaa fi gubbaa wal qabsiisee argamu jechuudha. Isa kana jechuudha. Armiin lakkoofsa 4 jechuudha. Isa gubbaa kanaa fi isa jalaa kana wal qabsiisee agarsiisu maal jennaani? Arm jennaan jechuudha. Wal qabsiisu arm jennaan jechuudha. Lakkoofsa 4. Lakkoofsa 4 maal jennaa? Arm jennaan jechuudha. Nose piece is rotating mount that hold many objective lens. Objectiveota lensii kana qabatee kan ittiin naanna'u maal jennaani? Nose piece jennaan jechuudha. Isa kanaan qabatee kan naanna'u lakkoofsa 3 agarsiisu kun maal jennaani? Nose piece jennaan jechuudha. Isa objective lensii qabatee ittiin naanna'u kana jechuudha. Kan naanna'uu ni danda'u. It is movable, hence it is allowed to change the magnification. Bal'isee objective lensiin kun guddisee agarsiisuudhaaf itti jijjiirree kan kanarra bal'isaa, kun kanarra ni bal'isaa, kun kanarra ni bal'isaa, kun kanarra ni bal'isaa jechuudhaan itti jijjiirree bal'isuudhaaf kan ittiin fayyadamnu maal jennaani? Isa lakkoofsa 3 irra jiru nose piece fayyadamnu kana jechuudha. Nose piece fayyadamnu kanaani maal jennaani? Naannisee kan agarsiisuu danda'uudhaani. The adjustment knobs. The adjustment knobs are knobs that are used to focus the image, the microscope. Adjustment knobs jechuun xiyyeeffannaadhaan waan san laaluudhaaf sirriitti gadi fageenyaan laaluudhaaf kan fayyadu jechuudha. Gadi fageenyaan laaluudhaaf haala nu mijeessu. There are two types of adjustment knobs. Adjustment knobs gosoota lamaa jira. Fine knobs and coarse knobs jedhamu jira jechuudha. Fine knobs lakkoofsa 10 irratti argamu kanaan lakkoofsa 10 irratti argamuun fine knobs jennaa jechuudha. Fine knobs isa lakkoofsa 10 irra jiru kanaa jechuudha. Fine knobs regulate the distance between object and the objective to achieve the necessary sharpness. Fine knobs
fageenya jidduu objektii nuti irra keenyisa waan irra keenyee fi amma asirra keenye ilaallu jira. Waan asirra keenye ilaalluu fi objektiivii kana jidduu fageenya jiru maal godhuudhaaf adda baasuudhaaf naanneessuudhaaf nu fayyada jechuudha kun. Akkasitti adda fageenya isaanii addasiisuu walitti ol siisuu saniif kan fayyadu fine adjustment dha jechuudha. Lakkoofsa 10 irra jiru kana jechuudha fine noobsiin. The fine focus move the stage only minimally. Inni xiqqoo laal sochiin isaadha hamma xiqqaa stage xiqqaa ta'e qofa siisuu danda'a jechuudha. Koorsi noobsii kennuun lakkoofsa 10 irratti lakkoofsa 9 irratti argamu jechuudha. Koorsi noobsii lakkoofsa 9 irratti argamu kana koorsi noobsii bring specimen into general focus walumaa galatti xiyyeeffannoo isarratti hundaa'a jechuudha. Koorsi adjustment also move the stage to adjust the difference between object and objective. Koorsi noobsii lakkoofsa 9 irratti argamu kuni objektii asirra keenya kana objektii wantoota asirra keenyee fi objektii leensii kana akkuma lakkoofsa 10 san ta'e inni kun ammoo irra maal godhee hamma garagaratti guddisee hatti nu agarsiisuu danda'u jechuudha. Garaagarummaa isaanii jechuudha. Garaagarummaa isaanii irratti hundaa'uudhaan. The function of the course focus is to capture the exact distance roughly in the quickly. Saffisaa yoo feenes suutatti yoo feenes walitti ol siisinee suutatti irraa agarsiisuufis eenyu lakkoofsa 9 koorsi noobsii kana fayyadamna jechuudha. Stage is the section in which the specimen is placed over. Staging isa lakkoofsa 7 kana jechuudha. Isa lakkoofsa 7 kana jechuudha fi ittiin irra keenya ilaaluu kana maal jennaani bootaa irra keenya kana jechuudha. Stage clips act as a holder to object plate in the ensure it does not fall out place accident. Sorry, lakkoofsa stage clipsin isa lakkoofsa 7 kana stage clipsin isa lakkoofsa 7 kana jechuudha. Stagein ammoo isa guddaa kana la isa guddaa inni kun guddaan kun walumaa galatti stage jaama. Stage clipsin ammoo yoo isin mul'ate kunoo booda suuraadhaan sirriitti isiniif hin agarsiisa waan ta'eef isa kana jechuudha. Isa adii lamaan kanaanii stage clips jennaan. Maal godhuudhaan nu fayyada? Objektii fuuneet maalirra keenya slaayidii nuti irra keenyu san qabuudhaaf akka inni bootaa isaa gadi hin dhiifneef qabuudhaaf kan fayyadu jechuudha. Aperture is a hole on microscope stage through which is the transmit light from the source reach to the stage. Aperture jechuun laayitiin bakka irraa hokonaa jechuudha asirra jechuudha. Aperture jechuun ifti asirraa asii jechuudha. Aperture jechuun asirraa ifa ka'ee akka deemu ifa as keessa deemu jechuudha. Aperture jechuun ifa objective lensii kana keessa deemu. Objective lensii kana keessa deemu uraa kanaan maal jennaani aperture uraa keessa isaa ifti keessa deemu kanaan aperture jennaan jechuudha. Microscope illuminator is the microscope light source. The microscope light source located at the base. Isa kana jechuudha. Isa gurraacha lakkoofsa 10 akka irra jiru kanaani illuminator jennaan jechuudha. Microscopes illuminator isa kanaan jennaa jechuudha. Laayitii bakka laayitiin irraa hoosan jechuudha. Irraa madda. It is used instead of mirror. Bootaa bakka ifa daawwitii san fayyaduu danda'a jechuudha. Akka ifa daawwitii sanitti ilaala. Maaliif fayyadaa? Akka daawwitiitti ifaadhaaf ni fayyada jechuudha. It capture light from the external. Ifa ala jiru walitti qabaa jechuudha. Ifa ala jiru eega walitti qabee source of the low voltage xiqqaa meeqa walitti qabee dabarsaa
dhibba takka vooltiidha jechuudha. Vooltii dhibba takka. Kondensariin ammoo are lens that are used to collect in the focus light from the illuminator into specimen. Inni kun kana jechuudha. Lakkoofsa saddeetii irra jiru kana jechuudha. Kondensariin isa kana ifa illuminator irraa deemu kana fuudheeti gara specimenii stage irratti ergaa jechuudha. Eessarratti kallattiidhaan eessa objektii nuti as gubbarra keenya san gubbarratti ol ergaa jechuudha. Lakkoofsa 8 kun kanaan maal jennaani? Condenser jennaan jechuudha. They are found under stage next to diaphragm of microscope. They eessatti argama? Jala diaphragm jalatti argamaa jechuudha. They found under stage jalatti gubbaa diaphragm irratti. They play major role ensuring gahee olaanaa taphataa jechuudha. Immeejii nuti achirra keenya san sirriitti agarsiisuudhaaf. Clear sharp image are produced with the high magnification of 400,000 in the above. 400 fi 400 ol bal'isee agarsiisuudhaaf sirriitti adda baasee kan agarsiisuu danda'u. Sababeenyuti kondensarii kanaa jechuudha. Diaphragm is known as ears jedhama jechuudha. Ears. It is found under stage. Stage jalatti argama. Stage microscope jalatti argama. It is primarily rule to control the amount of light reach specimen. Hamma ifa gubbaa objektii gubbarra as gubbarra dhufu. Ifa as gubbarra dhufu kana maal godhaa control godhaa jechuudha. Ifa objektii sana dhaabbatu control godhee kan nu agarsiisu diaphragmidha jechuudha. It is adjustable apparatus, hence controlling the light intensity in the size of beam of light get to specimen. Maaliif faayidaa meeshaan kun haa dandeettii fi bal'ina isaa sanirratti hundaa'uudhaan waan achirra keenyeessan sanirratti hundaa'uudhaan ifa kan nuuf jechuudha. Base is the very bottom part. Partii jalaati jechuun macarasha irratti argamu. Base serves to accommodate all part of light microscope. Light microscope guutuutti maal qabataa? Of gubbarratti qabatudha jechuun suuraadhaan kan inni isin agarsiisu ta'a rakkoon qabu. Kunoo isa kana part of a microscope worksheet. Okay. Eyepiece yookaan ammoo ocular lens isa gubbarraa kana jechuudha. Lakkoofsa tokko irratti argamu, lakkoofsa lama irratti immoo isa kana eyepiece tube yookaan ammoo body tube. Nose-piece lakkoofsa asirratti argamu. Objective lens isa kana, armiin isa kana, stage clips isaar leefuun tan lakkoofsa torbarra jireessanii geessanii asirratti lamaan argamu kana objektii lamaan wal qabsiisee jechuun slide irraa amma waan takka keenya ilaalu deemna. Wanni isaan akka sirriitti ifaara nu dhaabbatuuf ifaatutu waan san keessaan dabree oloo sirriitti seelota nuti ilaaluu barbaannu sanitti illee adda nu baasu waan ta'eef akka inni bootaa isaa gadi hin dhiifneef yoo sirriitti isin mul'ate wantoota lamaan asirra jiru kanaatu adda baasee agarsiisa jechuudha. Staging isuma guddaa kana jechuudha. Staging isa guddaan kun stage jennaani. Diaphragmiin isa jalaa kana jechuudha. Diaphragm. Illuminator isa kana. Beeziin isa guddaa kana jechuudha. Beeziin isa guddaa kana. Fine adjustmentiin isa xiqqaa kana. Coarse adjustmentiin isa guddaa kana. Armiin isa kana fakkaataa jechuudha. Eenyu suuraadhaan dalagaa isaatii fi caasaa isaa kana beekuu danda'uu qabdanii jechuudha. Barnoonni keenya paartii 3 asirratti kan dhaabbatu ta'a. Yoo kan isinitti tolu ta'e like, share, subscribe godhuudhaan nu jajjabeessaa isin jenna. Galatooma.